شما هركفوني سنين جنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المان رومو دا حرا لايبي ورابو دا of قبعيسيتي نفه ونين لايبي ورابو دي مفيس لما شنه إلاجيسيتي موتما شنه دا جتشو دا يوكان داود بسا شراء أدوي قفو قبصو أمة ورموتي ونين سنبيخو قبدن نانو هندتي مسينسي سا جارتي دا بشنه دا مكا أباو دا مكا أباو باتي yeroo hedduu Oromoo irratti waa meeqa gaggeessu ture naannoo adda addaa biyya nuti jirru kanattis biyya hundattuu jechuudha. Maqaan isaan baatanii deeman maqaa abaawooti. Garuu abaawoon shanee miti. Shaneen abaawoo miti. Abaawoo jechuun nuti ilmaan Oromooti. Abaawoo jechuun dhaaba kaayyoo dur abbootiin keenya dhaabe malee dhaaba shaneeti miti abaawoon. wanni sinigaluu qabu jechuudha. Dhaabni shaneedha abaawoo miti. Maqaa abaawootiin amata 26 guutuu daldalu jira malee abaawoo miti. Garuu namni tokko osoo hin qabnetti abaawoo ni balaaleeffannaa jaa. Nuti namni balaaleeffannu abaawoo miti. Nuti namni balaaleeffannu shaneedha malee abaawoo miti. Abaawoo jechuun dhaaba. Abaawoo jechuun dhaaba. Dhaaba abbootiin keenya bu'uureessan. Dhaaba abbootiin keenya bu'uureessan akkam jennetti balaaleeffanname. Qeeroon teenya biyya keessaa wanni isin dhumaafii jirtu. Abbaan biyyaa abaawoodha, abbaan biyyaa Oromoodha jechuun jirti. Garuu waan shaneen itti jirtu harkaa hin jirtu qeeroon. Qeeroon tokkummaa feeti malee haala isaan biyyaan baa keessa sosocho'anii miseensa isaanii yeroo bakka hundatti yeroo karaa yerootti wahumantaane olola feesbuukaan olola sooshaal miidiyaa adda addaatiin gabaasu wanni isaan beekan waan biraa takka hin jirtu. Garuu kun olola goleen akkasii keessa waa goone gola akkasii keessa waa goone jaan garuu tarkaanfiin isaan fudhatan tarkaanfiin shaneedhaa Oromoo irra yoo taate malee tarkaanfiin shanee takka hin jirtu. Takkaa shaneen tarkaanfii fudhattee hin beektu. Maqaa abaawootiin maqaa namaa nyaatu jirti. Maqaa abaawootiin nama meeqa nyaachuu jirti. malee shanee waan isin goote takka hin qabdu yaa ilmaan Oromoodha. Ammas wanni isin beekuu qabda waa takka jira. Namni gariin osuma humaa takka hubannoo hin qabne kaawaa'oon deeggara abaa'oon balaaleeffadhaa jaa. Maal jechuudha? Abaa'oon balaaleeffatamuu hin qabdu yoomummaahu dhiiga keenya. Abaa'oo kan bu'uureesse shanee miti. Shanee dura jirti. Abaa'oo jechuun shanee duratti kan jiru garuu maqaa isaanii baatanii alaabaa isaanii baatanii ittiin daldalu jiran shanee yeroo ammaa tanaa jechuudha. Miseensa isii bakka hedduu facaaste shanee jechuun namni nurra keessa ture sin jiru hanga biyya namaa kana keessa jiru guutuu an miseensa adda bilisummaa Oromooti mataan kiyya wallaahi. Garuu shanee kana keessatti waa hedduu argu jirra. Shanee jechuun maallaqa namaa waliin ni sassaabdi deebitee Oromoo irratti hin duula banti malee wanni isiin Oromoodhaaf dhaabbattee Oromoo godhu jirtu hin jirtu. Wanni isin beekuu qabdan shaneen dhaaba abaawootillee miti. Dhaaba abaawootillee miti shaneen. Shaneen maal yoo jettan hattuudha Tigreedha. TPLF wanni isin Tigree asliinu shaneedha. Kanaafuu wanni isin beekuu qabdan abaa'oo ni balaaleeffannaa dura akkamitti balaaleeffannaa jahaadha beekaa. Abaa'oon balaaleeffatamuu hin qabdu. Qeeroonis balaaleeffatamuu hin qabdu. Garuu wanni kana dalagaa jiru dhaaba shaneeti. Dhaabni shaneedha. Yeroo gara yerootti biyyarraa biyyatti naannoo adda addatti
Oromoo teenyarra duula banu jira. Amma osoo deemanii miidiyaadhaan dhufan miidiyaa irratti olola gaggeessuudhaaf. Hayya haa gaggeessanii humaa miti garuu hin milkooyne. Waa hedduu jechuu turan waa hedduu irraa qara'uu turre nuti uummata shaneetirraa. Oromoon teenya jechuudha sooshaal miidiyaan feesbuukni ni banama dhugaadha banattan garuu maaliin niin dubbadhaa dura maaliin dubbadhaa beeka akkamittiin dubbadhaa wanni isin beekuu qabdan akkanuma lafaa kaatanii namni tokko abaa'oo ni balaaleeffanna jedheedhaaf abaa'oo ni balaaleeffannaan hin taatu. Abaa'oon maaliif balaaleeffatame? Abaa'oo jechuun dhaaba keeti garuu wanni nuti balaaleeffannu diinni keenya diinarraa shaneedha. Shaneen adawwii ummata Oromooti gufuu qabsoo ummata Oromooti garuu qeeroon biyya keessaa tana quban qaban. Abaa'ootu biyya alaa nuu jira abaa'ootu dhufee nu bilisoomsaa jira. Abaa'oon nu bilisoomsitu abaa'oon dhaaba abaa'oon hoggansi abaa'oodhaa Daawud Ibsaa jedhamu kun yeroo dheertuudhaaf ummata Oromoodhaa goleen adda addaa keessatti hukkaamsuu ture. Shira ammaan tana olola Facebook irra deemaa jiru kana hunda Daawud Ibsaatii oofu jira. Shira deemaa jiru ilmaan Oromoo kana hunda irratti osoo afaan isaatiin ol ba'ee miidiyaa irratti dubbachuu hin tahin jala deemtuu isaatiin jechuudha. Jala deemtuu isaatiin waan barbaade olola gaggeessaa jira jechuudha. Kun ta'uu hin qabu. Oromoon teenya kana firraa ilaaluu qaba. Kana firraa baruu qaba Oromoon teenya. Miseensa adda bilisummaa Oromoo jedhanii maqaa guddaa kana baataniiti waan hin taane gaddeebanii waan ijoolleen xixiqqoon hin hojjenne hojjetu jiran. Biyyoota adda addaa keessatti amma fakkeenyi fudhadhu biyya nan jiru tana keessattuu biyya nuti jirru tana keessatti waa meeqa adeemu jira. Yeroo nuti waan takka dhimma tokko kaasne nu malee hin taatu akkami wanni akkasii taati jaanii wanni isaan jechuu ture waa hedduudha. Akkami wanni akkanaa taati jaan akkamittiin taane isaan malee wanni tokkochiin deemuu hin dandeessu. Mee kanatti yaada. Dhaaba siyaasaa ka Oromoof dhaabbate hundaa'uu nuti ni jaalanna garuu shaneen dhaaba Oromoof dhaabbatte osoo hin tahin basaastuu wayyaaneen biyya keessaa gara biyya alaa ergatte ta'uu isiidhaa bara. Shanee jechuun ummanni Oromoo yeroo ammaan tanaa golaa waliin qoodu kutaa waliin qoodu amantii waliin qoodu biyya keessatti biyya naannoo hunda keessatti garuu biyya alaa kana keessa wanni mul'ataa jiru waan akkanaati. Biyya alaa kana keessatti wanni deemaa jiru ati bar akkasii Jawaar Mohaammed waa muslima ta'ee faarsitanii Jawaar Mohaammed waa maal ta'eef ol qaqqabdanii Jawaar Mohaammed yoon waa muslima ta'ee faarsine Jawaar Mohaammed kun bar dhugaadhaan deemu jira bar akka Daawud Ibsatti olola oofaa hin jiru. Osoo jettaniiti Oromoon teenya duraanuu waliif hin galtu mee walii gala waan takka bara dura sooshaal miidiyaa gubbatti kanuma baatanii haasawuu duratti maal haasawinaa jaati ofirraa yaadaa dura. Ana ammoo ol ka'ee oonifiin abaa'oo niin balaaleeffadha jee niin balaaleeffadhaa ana hojii jechuun hin qabdan dogoggora kun maaliif niin balaaleeffadha jee mucaan kun maalirra jee jettanii keessa deebitanii qorachuu qabdan. Osoo ni balaaleeffanna alaabaa takkarra eegsii keessanii takkarra raayitii kaa'uu miti kun gonkuma hin barbaachisu. Alaabaan adda bilisummaa ummata Oromoodhaa kan bu'uureesse Daawud Ibsaatii miti dhaaba shaneetii miti. Dhaabni shanee maqaa isiitiin daldalu jira malee wanni isin beekuu qabda yeroo hunda dhaabni shaneedha abaa'oodha jettanii gonkuma hin fudhatina. Isnigalee Oromoo namni tokko ammas ni jira ka dhimma dhuunfaadhaa ol baasee dhimma Oromoo fakkeessee oofuu jira. Keessattuu torbaan kana keessa waa hedduu deemu jira. Wanni deemaa jiru kunilleen rabbiin haa dhaamsu malee olola guddaadha.
olola guddaa kana garuu osoo shira wayyaaneen bante hin tahin shira shareen oromoo jidduu bante wanni isin galuu qabu shaneen miseensa isiidha heddummeeffachuudhaaf dhaaba biraa balaaleeffachuudhaaf miidiyaa irratti olola bante tooftaalee adda addaa fayyadamtee jechuudha oromoo teenya ukkaamsu jirti dhugaa dubbachuudhaaf nama meeqa beena nuti kan biyya Suudi Arabiyaa kanarraa galee ammaan tana hidhaa makalaawii keessa jiru nama meeqaa jira kashaneen hiisifte nama meeqaa jira nama meeqa beena wallahi billaahi khaniin an beeku nama sadii kashaneen hiisifte khamiseensi shaneedha magaalaa Riyaad